Tai. Gubataa margaa gubataa targaa Oromoon gaafa maaku. Maal si deebita? Namni waan wajji dhufee waa marge lalee haasa. Garaa arsuuni kaanserii sombaanaa qabsiisaa kana jechuun ni qabdu. Maal si deebita? Keessa keenya sun dhaggeeffatu. Namni sitti keessi godhu sun jiru. Maal gootanis. Aara kana keessa jaalladhee miti kan godhu. Boba'aa keessakoo. Keessakoodhaa kan dhibbisu. Keessa gochuuf. Ibiddarratti ibidda yemmuu bobeessitu lamaan isaa ol gubaa'edha. Maal si ta'e tola. Ani jechuun nama jireenya itti addaa'e. Biyya koodhaa kan hin jaalladhe jireenya qananii barbaachaafati. Seenaa bal'aan qaba. Seenaa namni kamiyyuu hubachuu dandeenya. Ani maatii godhaaf cangafaadha. Abbaan kootuun waggaa 8 turu loltoota mootummaadhaan. Abbaan kun nama gaarii ture. Hawaasa keessattis nama jaallatama. Maal si deebita? Dayyaadha ganda. Hojii tokko qofa hojjetee kan nu jiraachisu. Hojii suni waan maatii guddisuu hin dandeenyeef hojii biraa ganda hojii humna hojjetaa ture. Ati kos mana namaa keessa uffata miiccitee qoraan falaxee turte kan guddiste. Abbaan koo erga du'ee jireenya haala guutti jabaate. Halkaniif guyyaa guddisuudhaaf waan hin goone qabdu. Uffata ofii isheetiin jijjiirattu. Yeroo dubaruuf dhiphatti. Sitti beera bola durbaa labaaf dhiira tokko qaba. Yeroo durbaa kan inni dhukkubaa itti. Mana yaalaa deemtee ilaalamuudha waa itti deemtee ilaalatu qabdu. Na dhiisa. Sunumti naaf baradhaa dugda naaf ga'a. Gaafa baratti doktara taatu na yaalatan akitti. Ani sawwiin koo galabaa. Akimatee abshiiraadha koo akimatee si yaalaa jechaa ture. Guddisuudhaan wanti argina hin qabdu. Otoo dhukkubsattu hin qufaati kalee dhukkuba ture. Kan hundumaa keessaati halkan bariidhaan kaateetti uffata lawaa hojjete. Akkan isaanii baadiyyaatti guddadhe.
barumsaa akka taateen naannoo keenya madda barumsaan gaa kutaa 8 qofa ture. Kutaa 9ffaa barachuudhaaf bakka biraan deeme. Agabu qophiilee yaadadha yeroo sana kiittoo caabbaa tokko kan bada. 9 fixee yeroo kutaa 10 manatti galus immoo qansiraa garaagaraa yookiin immoo hojii hojjechuudhaan maatii kun gargaaraa ture. Kutaa 10 maatirikii fudhachuudhaaf jaalladha ture. 1996 ture. Sitti beera yeroo sana maatirikii fudhadhee qabxii gaarii fidee yuunivarsiitii galee hakiima ta'uu ture. Bita tura namni kan biraatti siqee waa'ee kana dhaggeeffate beeku. Namni gaafa tuutaa jedha. Namni garuu natti deemee waa'ee kana dhaggeeffate tokko jira. Maatirikii fitee foormii maatirikii yeroo sana guutee yeroo sana bilbilee jiru harka akka taatee bilbila mana teelee tokko ture mana teelee bilbilaaf fidde. Haadha koo na waamaa jedhe. Yeroo yerootti galuu hin danda'u. Tiraanspoortii dhawaatteef yeroo sana birrii 7 maasii galuu hin danda'u ture. Birrii 10 birrii 15 naaf kennama anja. Achi haati kee dhukkubaa jirti kottu naan jedha. Dayyaadha dhagaafsa lafa deemee kan lafa miila isaa torba guutummaa deeme. Akka taatee birrii 5 keessaa birrii 250 harka godhatta fi shunkurtii kiiloo tokko bitee manatti galaa ture. Tiyen jedhan ture haadha godhaa jedhus. Iga gaafan dhaqu mana fuuldura. Dukkaan lafamee jira. Namni dubtuu uffata. Tariitii obboleessi konni kutu baay'ee dhukkubsa waan ta'eef isa dhukkubsatee du'ee gaafa deemu. Ati kun lubbuun dabaltee ati kun lubbuun jirtu. Sochuun dadhabee qabuun dadhabee akiima teessii haala jedhee bararuu hin dandeenye. Nama na gargaaruu qabu ture. Nama natti dhayaatee na deeggaruu qabu ture. Kana namdan barumsaatti galee baradhee haadhu koo abbaa godhamee haadha goostan. Itti gaafatamummatiin dubtu dhalate. Ji'a tokko booda dirqama deemtee barachuu qabda jedhe. Akkamittiin baradha? Ijoolleen sun kun mana jiran maaliin jiraachisa? Maaliin jiraachisa? Lafa hin qabdu. Ijoollee kana immoo akka abbaa manatti kunuunsuudha barbaachisa.
barumsa barachuun dandeenye addaan kute. Leesroo kophee nama qulqulleessuudhaaf hin murteesse. Birii xiqqoo bataafasee biriinaa kenna yeroo sana birii xiqqoodhaa kennanii isaanii barachuu jalqabanii bolaan qulqullisuutti baratanii ofii koo barumsa dhiisee halkanii guyyaa waan hin nyaadhu ofii gootuun nyaatiin isaaniif kun dhufee kana. Turraa fi nyaata namaa kan namarraa fi fuudhee fi kanaa ture. Isi akka tasaa ta'e buleetti gocheen tokko barumsaa kutaa kudhan galchee barsiisuun jalqabe. Baratte polisii koodi xiqqoonis ishee ruba kutaa 8ffaa baatee kifaa ture. Isheen xiqqoo isheen maatii xiqqoodha. Abba isheen kutsuunis kutaa 9tti dabalti. Sun 10 fituu jetti. Isi wadhaa fixee yuunivarsiitii galte. Akkuma ta'ee gargaare. Hiriyoota ishee waan ishee dhabuutu dhumaa bita. Waan ta'ee kan biraa suutii waan tokko kumtaala sana baadhan ture. Umurii koodha sana waan dhugaa umurii jiraadhe. Fiiguu hakiiman taa'ee yaali gara ijoollee guddisutti jechuudha. Hiriyyaan immoo hiriyyaan ishee yuunivarsiitii sagaltee qixxaatee yuunivarsiitii Haromayaa ga'ee ture. Hiriyyaan taatetti hidhattee hiriyyoon ishee balleesse. Barumsa waggaa tokko turtee tuqee ari'amtee galte. Si ari'amtee galtes lafa isheen buutee dhabee barbaadee arguu hin dandeenye. Iyyaafannoo dura iyyaafannoo jiru akka yeroo sanatti meera bilbilee jiru. Ta'ee bilbilee naannoo hee jiru simmoo ture waan ta'eef akka isaan bilbiltee eegaan ture waa'ee dhaanii. Isa waraaf qo'achuu dhuftu jechuudha. Guddisuu dadhabe. Jireenya ulfaate hojii akkanaa duraa hojjechuu dadhabe. Obboleessi qonni kanan sitti beekaa duktaa galitti darbeessuun isaan eessuma gogaa barachuu deemee waan adda dhabeef isaan immoo baay'ee dhiphisaa turanii akka firaattis ilaalan ture. Dhumarratti mucaayee tokko jiramu. Ishee ilaaluus agamu kumlee ofii isheedhaaf fuudhee gala yeroo hundaa. Dhagaafatti waa yaada ishee dhagaafatti waa yaada keenya jechuudha.
barattu akkas ta'e qoyatu qufaan qabe bara yalaggees immoo naadhani safara keessa godhatte shirooppii wayii tokkotti gadhee awuksasni itti kenname dhiisuu dide bara yala guddaa geessuudhaaf mucaa afurii isheetti jechita ture baay'eetti jechita qufaatii garbade bara yala yeroo sana bara yala naqabtee geessuudhaaf birriin qabu afur garbaleetti jitaa dhufe waan gulu dhabe waan nyaachuu ishee dhiisuudhaaf waan nyaattu hin qabdu waan guyyaa guyyaa argadhu yeroo irratti fuudhee galaan ture. Orati Franka qabutti bilbilee hundumtuu rakkina odeessu damtee laa deebisuu dhibe biyyaa sadii booddee lubbuun ishee dhabe of to'achuu dadhabe of wallaalchiise. barattu akkas ta'e qoyatu qufaan qabe bara yalaggees immoo naadhani safara keessa godhatte shirooppii wayii tokkotti gadhee awuksasni itti kenname dhiisuu dide bara yala guddaa geessuudhaaf mucaa afurii isheetti jechita ture baay'eetti jechita qufaatii garbade bara yala yeroo sana bara yala naqabtee geessuudhaaf birriin qabu afur garbaleetti jitaa dhufe waan gulu dhabe waan nyaachuu ishee dhiisuudhaaf waan nyaattu hin qabdu waan guyyaa guyyaa argadhu yeroo irratti fuudhee galaan ture. Orati Franka qabutti bilbilee hundumtuu rakkina odeessu damtee laa deebisuu dhibe biyyaa sadii booddee lubbuun ishee dhabe of to'achuu dadhabe of wallaalchiise. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya seenaa guddaa irraa barataniitu barumsa guddaa irraa barataniitu jedhee yaada. Namni kamiyyuu dhiphina mataa isaa qaba kan namatti baasee hin himanne halaalatti namoota ilaallee jajji gochuu yookiin immoo irratti murteessuu akka hin qabne keessumaa dargaggoonnii fi namoonni garaagaraa yeroo isaaniitti araada garaagaraadhaan qabamanii jiran argaa jirra. Akkuma beekamu tamboo aarsuun dhibee fayyaa garaagaraa namarraan geessisaa. Dhiirota irratti dubartoota irratti jechuudha. Kana jechuun dhibeewwan kaanseriiwwan garaagaraa hedduudhaaf nama saaxilaa qaama keenya hundumaa irratti dhiibbaa guddaa geessisa jechuudha. Even dubartoota illee amma sadarkaa ulfaarraa baasutti gahuu danda'a. Akkuma arguudhaaf yaaltan jalqaba sababa garaagaraadha. Rakkoonni keessa dabarse rakkoo miti miira abdii kutannaatti dhufee nama isa gargaaru dhabe yeroo kana immoo utuu hin jaallatiin kana keessin jechuudha. Namoonni sababii kanaafi dhimma kana keessaan baay'een isaanii jiru. Araada garaagaraatiin qabamanii kan jiran baay'een isaanii jiru. Kanaaf itti siqnee haasofsiisuu qabna. Mari'achiisuu qabna. Waa'ee isaanii gaafachuu qabna. Jajjabeessuu qabna. Isin jechuun barbaada. Biyyi lafaa jireenya biyya lafaarra jiraannutti qorumsi garaagaraa kallattii garaagaraan nu mudachuu danda'a. Namni kamiyyuu qorumsa keessa isaatti baasee kan hin dubbanne yaaddoo garaagaraa akkasumas immoo rakkina garaagaraa qaba jechuudha. Namni kamiyyuu seenaa bal'aa keessa dabarsee qabaachuu danda'a. Kana keessatti garuu waan biraatti daballee kan irratti immoo immoo dhibee biraa akka ofitti hin finne yookiin araada garaagaraan dargaggoonni keenya illee akka isaan saaxilamne kan jedhu ergaa dabarsuufidha. Inni guddaan abdii kutachuun gaarii miti.
amma danda'ametti amma lubbuun jirtuutti carraaquudha. Namni kamiyyuu carraan nama hundumtuu garaagara waan ta'eef jechuudha. Abdii kutachuun hin barbaachisu. Harka kennuun hin barbaachisu. Hanga dhumaatti hanga sadarkaa dhumaatti harka kennuu dhiisuun barbaachisaa miti. Amma dhumaatti jabaatanii dhaabachuun barbaachisaadha. Hiriyyaa yookiin immoo nama baay'ee jaallatan immoo itti siqxanii haasofsiisuu qabdu. Tarii namoonni rakkina kana keessa jiraatan yookiin hiriyoota yookiin immoo namoota garaagaraa arguu dandeessu. Kanaaf itti siqxanii haasofsiisuudhaan jajjabeessuu qabdu. Abdii garaagaraa kennuuf hin barbaachisaadha. Wal utubuun wal ijaaruun barbaachisaadha jechuun barbaada. Yoo jaallattan namootaaf sheer godhaa. Baay'ee isin jaalladha. Galatooma.